ilma hulaa karaa abbaan biraa gabbahe beekutuun ifa aduu laalee gabbaa. Ilma araara irratti gabbahetuun kaarra gabbaa. Ilma dikerra taphatetuun gaaddisa qarree dhaqa. Ilma gaaddisa qarreetti guddatetuun malkaa bu'a. Malkaa hoggaan siin jiru namni akka biratti beekaa isin ni beektan. Nuti yeroo nuti waan adda adda irraa dubbannu hin jiru. Rakkoon keenya akka rifeensa mataatti nurra hedduu. Firaan wal dhabnee fira arrabsuu, fira xiqqeessuu, qe'ee wareegamtoota arrabsuu, hayyuu Oromoo arrabsuu, sheeka Oromoo arrabsuu, qeesii Oromoo arrabsuu hin dhaqqabnu nuti. Maaf nuti yoo arraba feenes nama arrabsinu qabna, yoo lola feenes nama lollu qabna. Lola hoo baqannellee inni nuun baqatu nutti dhufa. Isanumatti hoo akkam bule, eessa bule, rakkoon maaltu jira jennee rakkoo qe'ee haadha Oromoo barka guyyaa takkatti ilmaan shan jaha dhabde tana jira. Ka osoo boochuu aduu gallabaa laaltee hanqammaa maraattee jira. Ilmaan hanqaafaniif jalaanaa bahe jettee biyyaa baqachiif. Har'a nuti sa'aa kanatti meediyaa irratti ol baanee waan adda addaa hoggaa dubbannu qaanidha. Keessatti immoo warri kutaa biraa qananii qaban. Qananiin isaan qaban daangaan walakkaan jiru saba ofirraa hin cinne harka alagaa jalan jiran. Alagaa jaalatanii hammatanii magaalaa gugurdaa ofii ofirra qubsiisan malee salphaan bulan daangaa ofirratti du'uun jiran. Sinii gala rakkoon qananii wanni isiniin joof wanni baalageen jaalen qabi. Lixa wallaggarraan qabi, shawaa kaabarraan qabi, handura walakkarraa qabi, magaalaa keessatti Soomaaleen lafa falmatu jirti. Guyyaa kana abbaan of arguu dhabe kophaa isatti haa badu. Oromoo jechuun hiika qaba, hiika san hin beenu. Waatu nu keessa jira, waan nu keessa jiru san maasaa abbatu aramata. Namuu yoo dandahamaa ta'e onlaayinii kanarratti namni yoo wal ta'e bakka hundarra aanaa takka takka keessa nama tokko tokko yoo fuute baala geessi keessaa dhufte ilma abaluuti aboositu waa balleesse. Gaafa shurrubbeen isin keessaa gabba'ee Oromiyaa keessaa kutaa tokko arrabse shurrubbee nu si beenna ilma jiilleeti gosa kana qe'een kee asiin manduggoo qeetti nama lama si erganna masgiida siimannaa onaan jettan na barbaaddanii na dhabdanii. Cubbuu qaba guguddatu gabba'ee waan biraa dubbatu jira nama waarraan eegamne nama waan rabbi ilaaletuun wanni himamulleen gorsi adda addalleen gaafa nuti wal dhabneef gaafa gandaa wal arrabsinu malee dhufu kana keessa maaltu jira harka alagaatii fi harka sirnaatii fi harka diinatu jira. Alagaa hoggaan siniin jiru bifan qabdu fedhu Soomaalee ta'a fedhu waan biraa ta'a fedhu waan Oromiyaa keessa jiru ta'a garuu afaan Oromoo dubbata afaan Oromootiin barate warri kuni nagaa nuun kennan Oromoon tokko ta'uun barbaadan namni shan walii galee jaalaanan akka jiraatuun barbaadan. Bakka kamittuu dalagaa nuu baasan maaltu deemu jira yeroo daa'imni umriin isaa kudhanii wareegamee asirratti arguu jirtan kana waan naafi atiin godhin daa'imni siif daggala seenee ibiddaan gubatu jiru kana maal argee gubatu jira nuti maal argannee taa'utti jira. Qe'een keessaa baane hoo diina meeqa qaba? Ayyee Amaarri gadiin bu'ee haga Affaar keessan naanna'ee dalangigii gubbatti leenjuu jira siin jan ko'isa. Gubbaa dhukaatu asiin lollaa nuti maal godhuu jira rasaasa firee naddoo afur gudhuun duratti naddoon maan teessumuu sibiila afur qabaachuun akkam feetu waliin ajjeeftu feetu sin ajjeeftu ati du'i garuu qe'ee kee keessa diinni fagoodhaa dhufeen dhaalu wanni irratti wal mari'atan waa meeqa jira. Warra qawwee bituu hin barbaanne warra rasaasa bituu hin barbaanne baajaaji fi fooqii fi makiinaa bitatuu barbaadu qe'eesaa naddoon kan qabnee fi dhiira qawwee hin qabne qe'eesaa abbaa fedhetu dhufee falmata. Gaafa namni du'e shaamaa qabsiisanii asirraa guyyaa shan guyyaa jaha piroofaayilii godhatuun gurraami. Namni niitii ofii dhossee bitachuu hin dadhabne uummanni Oromiyaa arraba qawwee godhate. Afshaalummaa diinati irraa dhaalanii waan biraa nu godhuu jiran. Soomaaleen kan nama fixu jirtu. Amaarri kan nama fixu jiru. Kan namni isaanii billaan qalamaa bula. Ganama shaamaa qabsiisanii iyyan. Ilmi dhiiraa dhossaan sibiila bitachuu dadhabe waa'ee biyya namaatiif waa'ee namaatiif warra halkanii guyyaa diina kufe ajjeesuu fi du'uu beeku waa jedhuu hin danda'u. Garuu immoo uummata sanitti fakkeenyatti namuu waa duratti ilaala. Gabbaanee qeensaa dhaalamuu jiru. Nama ilmaan isaa bahe irratti duuluu jiru. Nama qawween inni baatee sirnaaf baatee obboleeyyan daggala jiru fixu jiru. Inni wal kennu jiru eessa? Soomaaleen hawaashii gadi keenya jettu tami. Kan nama keenya jilmaan fixu jiru tami. Inni aanaa martii keessan nama fixu kami. Inni wallagga gasseenee nama qalu jiru kami. Amaaruma asitti isin dadhabemi. Amaaruma guyyatti nama 200 nama 300 nurraa fixu. Dishkaaf moortara waan fedhe fe'atee dhufee lafa san liyyuu zoon tifres jedhe liyyuu zoon matanatuun kutaa tahee Oromoo biratti meekan. Xiqqeenyi immoo xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin darbine. Haga liyyuu zooniin tun sibiila bitatte hawaasni Oromiyaa kutaa 10 sibiila maa dhabe. Heddummina taatu akka rifeensatti.
ummata agartee baalagee asirratti ba'utuun humna Oromoodhaa addaan kututu jira. Dirmachuu Oromoo kutu jira. Saba onnee sabaa keessa baasuuf irratti hojjetame. Warra lafaaf mana fudhateetu nu keessa jira. Warra imimmaan haadha hiyyeessatiin gammadu jira. Warra kurraasni isaanii lambaan isaanii imimmaan haadha hiyyeessatii fi imimmaan hiyyeessatiin malee hin qabanneef. Warra mindaan isaanii yoo haati hiyyeessaa booche malee waan argannetu nu godheessu uumu. Qobboo taane jechuudha. Qobboo umriin isaa baatii jaha gaafa baatii jaha ni caba. Firoonnan ni caba baalaaf firee isaa baatuu hin danda'u. Gaafa kufe immoo boombisatu keessatti dhaaba dhaabbata.